Raadiyoo Simbirtuu. Hayyee tokkicha waaqa gurraacha waaqa Oromoo waaqa bokkuu sibiilaa waaqa shanangadaa waaqa sagaltaman garbaa waaqa salgan booranaa waaqa ciicoo gurraattii waaqa siiqqiyaayyoo nagaadha walitti nu deebistee waaqa waliin nu dubbachiis nagaaf kabajsiifa haa ta'u handeeme nagaan haa galu fayyaaf nagaa nuuf haa kennu waan dhalatte haa guddatu waan guddate haa buru barri nagaa haa ta'u bariin nagaa haa ta'u gaarga nagaa haa ta'u guddinni nagaa haa ta'u galgalli nagaa haa ta'u ganamni nagaa haa ta'u. Har'a sakkannaa kaanii oduudhaan sagantaa keenya tokko jennee eegallee itti fufnee sirba itti bohaartu jennu tokko sin affeerra sirba sanaa booda qophii idileetu dhiyaata qophii imalaa har'aa keessummaa kan torbee eegalle bara 2010 irraa miseensa caffee Itoophiyaa kan turan garuu immoo amma gananii ka bahan keessummaa taasifannee kutaa sadaffaasaa waliin turra jechuudha. Kutaa lammaffaa qophii keenyaa irratti immoo kan dhiyaatu qophii addaati. Waa'ee Oromoonni dhiheenya kana Norwee itti bahanii mootummaa Itoophiyaa kan Oromoo hidhaa fi ajjeesaa jiru akka hin gargaaramne jechuudhaan kan isaan gaafatan irratti kan xiyyeeffannee qopheeffannedha. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya nagaa rabbii isin dagannee haalumaa fi bakka jirtanitti nagaan keenya qilleensarraan isin biraa ga'u jenna. Kun qophii Simbirtuu har'aati. Maarree qophii keenya har'as nu caqasaa turaa jenna. Amma gara oduutti. Irra deebi'ee akkam jirtu jechuudhaan oduu isinitti hima. Balaa uummata Oromoo irratti aggaamame hanqisuudhaaf Oromoonni dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo keessa jiran itti gaafatamummaa seenaa yeroon itti bahan ammadha jechuudhaan adda bilisummaa Oromoo waamicha isaanii taasise. Pilaaniin magaalaa Finfinnee fi naannoo isheetiif bahee mirga Oromoo kan hin kabajne waan ta'eef akka hin milkoofne adda bilisummaa Oromoo nan fashalsiisa jedhes. Ibsa roobii guraandhala 18 bara 2015 baaseen dubbiin kaartaa magaalaa Finfinnee fi naannoo isheetiif haaraan ba'e suni dubbii misoomaa osoo hin taane lafaa fi magaalota Oromoo bulchiinsa Oromiyaa jalaa baasanii federaala jala galchuudhaan ginni bittuu Habashaa har'aa akkuma abbootii isaanii darbanii saamuu fi Oromoo lafarraa buqqisiisuudhaaf karoora kan baafamedha jedhe. Kana gochuuf akka duubatti hin deebine immoo qondaalli adda bilisummaa uummata Tigraay Abbaay Tsahaayyee dhiyeenya dhaadateeraa kan jedhe adda bilisummaa Oromoo imaammata mirga abbaa biyyummaa Oromoo sarbuu kana dhabamsiisuudhaaf Oromoon gamtaan ka'ee akka fashalsiisus waamicha taasiseera. Uummata murteeffatetu bilisa bahaa jechuudhaan qeerroon bilisummaa Oromoo waamicha fincila diddaa gabrummaa dabarse. Qeerroon ibsa gaafa guraandhala 15 bara 2015 baaseen gabrummaa bara baraa hidhaa ajjeechaa fi saamichaa daangaa hin qabne jalaa bahuudhaaf filmaata Oromoon qabu fincila diddaa gabrummaa finiinsuu qofaadha jedhe. Kanaaf mootummaan gabroonfataa amma Oromoo diina inni kaa godhate kana ofirraa kaasuudhaaf Oromoonni caasaa mootummaa garaagaraa keessa jiran barattoonni sadarkaa barnootaa adda addaa keessatti baratan raayyaa waraana mootummaa Itoophiyaa keessa ka jiran xinnaa guddaan baadiyyaa fi magaala ka jiraatan guraandhala 15 irraa eegalee guutuu Oromiyaa keessatti fincila diddaa gabrummaa akka godhan jedhe waamicha dabarse. Filannoo as deemaa jiruun wal qabatee mootummaan Itoophiyaa Oromoota hidhuu daranuu hammeesseera jechuudhaan himate liigiin mirga dhala namaa kan gaafa Afrikaa. Jaarmiyaan kun ibsa wixata darbe baaseen amajjii bara kanarraa kaasee guutuu Oromiyaa keessatti hooggantoonni miseensotnii fi deeggartoonni Koongireesii Federaala Oromoo dhibbootatti lakkaa'aman ilaalcha siyaasaa isaaniif qofaan yakkamanii hidhamaa jiru jedhe. Itti gaafatamaa siyaasaa Koongireesii Federaala Oromoo Aanaa Qallam obbo Duulaa Maatiyos, itti gaafatamaa Koongireesii Federaala Oromoo Dambii Dolloo obbo Aabiyoo Taaddasaa, itti gaafatamaa siyaasaa Koongireesii Federaala Oromoo Aanaa Sayyoo obbo Zalaalem Shuumaa fi itti gaafatamaa Koongireesii Federaala Oromoo Aanaa Gidaamii obbo Masgabuu Tolasaa warreen hidhaman keessatti akka argaman eere. Mootummaan kan kana godhus yeroo shanaffaadhaaf doorsisee filatamuudhaaf jedheetudha jedhe. Kanaaf biyyoonni warra dhiyaa dhaabbileen gargaarsaa warra dhiyaa fi warri ollaa yakka kanarraa akka of qusatuuf mootummaa Itoophiyaa irratti dhiibbaa akka godhan jechuudhaan waamicha dabarse. Oromiyaa kibba dhiyaa Finfinneetti bulchiinsii fi humnoonni tikaa mootummaa Itoophiyaa jiraatota doorsisaa reebaa fi hidhaa jiru jedhame. Magaalota Tajii fi Buusaa fa'aatti barattoonni fi warri hojii humnaatiin bulan galgala sa'aatii 7 booda manaatii akka hin baanee fi wal biras akka hin dhaabbanne uggurri isaanirra kaa'ameera. Qonnaan bultoonni immoo shukkaaraa fi xaa'oo akka hin arganne itti himameera jedhama. Kana irratti walisoo irraatii dargaggoo Latii Horaa Dagaagaa wanta beeku gaafanneera. Godina kibba lixa shawaa kan jiru amma keessattuu aanaa Daawoo magaalaa Buusaa keessatti magaalaa Walisoo fi magaalaa
waltajjii kan jedhamtu keessatti yeroo ammaa kana qotee bulaallee wantoonni adda addaa waan doorsifamaa jiruuf wantoota hidhaa fi dararaan illee ijoollee isaanii irra gahaa jiruuf qotee bulaa keenyallee waa'ee sodaachisaa jiru jechuudha. Baay'ee kaanidhaa diguuraa baay'ee gidirsaa jiru jechuudha. Mootummaa wayyaaneetu uummata hirsaa jira. Citoota aanaa jechuudha kan kana irraan gahu kaabinee aanati jechuudha. Yeroo ammaa kana keessayyuu wantoota akka zayitii fi wantoota akka xaa'ootiin hin kenninu jechuudhaan uummata sodaachisaa jiru jechuudha. Yeroo ammaa kana mootummaa wayyaanee bulchiinsaa fi nageenyi wal ta'ee jechuudha. Sabbatarraa eegalee toora sanarra haala wal fakkaataan turuusaa kan hime maddi keenyi kun yeroo dhiyootii asitti garuu filannoon wal qabatee daranuu hammaataa dhufuudha dubbate. Waa'ee ijoolleetiin wal qabateeti jechaadha. Ijoollee keessanii akka waliigatti hin deemne jechuudhaan wantoota akkasii ittisaa jiru jechuudha. Ijoolleen keessan akka manaa hin baaneeti nu filadhaa kan jedhudha jechuudha. Harki irra caalan jechuudha. Nu filachuu baannaan ijoollee keessan nu filachuu baannaan kana goona jechuudha waan isaa. Wantichi naannoo bultii 3 lakkoofsisa jechuudha. Ta'een kun ta'e walumaa gala barattoota magaalaa ta'anii kanneen daftaan bulanii magaalaa keessa jiraatan illee sa'aatii tokkoon booda magaalaa keessa socho'u yogguu ta'u akka isaan hin sochooneef namni 2-3 tokkorra bakka tokko dhaabbate taanaan maaliif dhaabatu jechuudhaan ijoollee addaan bittinneessu jechuudha. Kanneen kaan immoo reebichaan ijoolleen babbaqachaa sa'aatii tokkoon booda deemanillee waa bitachuu hin danda'anii jechuudha. Ijoolleen barattoonni walumaa gala warra daftaan bulaa jechuudha. Oduu wal fakkaatuun barattoonni yuunivarsiitii fi kolleejjii baratan boqonnaa walakkaa waggaaf yeroo gara qe'eetti deebi'aa jiran kanatti bulchiinsaa fi poolisootaatiin gaafatamaa jiru Oromiyaa bakka adda addaatti. Jimmaa, Aggaaroo, Limmuu, Amboo, Incinnii, Naqamtee, Qumbii, Waamaa, Hagaloo, Anfilloo, Shaamboo, Adaamaa, Asallaa, Bulee Horaa fi Shaashamanneefaatti barattoonni waamamanii filannoo akka hin gufachiifneef jedhamanii akeekkachiifti kennamaa jira. Kana malees billattoo filannoo fudhadhaa fi fincila diddaa gabrummaa qeerroo keessatti kan hirmaanne itti himamaa jira. Dhumarrattis Oromoonni biyya Noorweey magaalaa Tiroondeemii fi naannoo ishee jiraatan Tiroondeemitti hiriira bahanii mootummaan Itoophiyaa Oromoo hidhuu fi ajjeesuu akka dhaabu gaafachaa oolan. Mootummaan Oromoo diina inni kaa godhatee shororkeessaa fi tarkaanfii suukanneessaa irratti fudhataa jira jechuudhaan Noorweey akka isaan gargaarres gaafatani. Dhaggeeffattoota keenya oduu har'aaf qabnu kanumadha. Sirba kanaan gara qophii jalqabaatti dabarra.
Dhaggeeffattoota keenya amma gara kutaa jalqabaatti dabarraa kunis qophii imalaati. Qophiin imalaa har'aa keessummaa torbee nu waliin turan har'as qabannee dhiyaaneerra. Guyyaa sadaffaaf nu waliin turu jechuudha. Bara 2010 irraa kaasanii miseensa caffee Itoophiyaa akka turan amma garuu gananii kabahan obbo Aliyyi Adam Ahmedidha. Dhimmoota adda addaa har'as kaafneetu waliin mari'annaa dura akka torbee bulfanirraa eegalla jechuudha. Obbo Aliyyi guddaa galatooma har'as walumaan turra itti fufname. Akka jettanitti rakkinoonni hawaasummaa dinagdee siyaasaa kan naannoollee wal qabatee loogii fi hacuuccaan Oromoorra akka jirudha. Sirna kana keessattis Oromoon fayyadamaa akka hin taane kaaftani. Kan erga miseensa dhaabaa taatanii erga beektanii caffee keessa wayita turtan isinii fi namoonni isin fakkaatan tarii quba wal qabduu laata? Yoo quba wal qabdu ta'e gaaffii kana caffee keessatti kaasuudhaaf yaaltanittu? Namni hundinuu yaaduma isaa qaba malee quba wal qabaachuun akkamitti danda'ama? Namni akkamitti wal amana? Namni tokko dabarsee kan wal qabnu jira. Kanarratti paarlaamaan biyya sanii hedduu seentiraalitti hirmaa'etti waan caffee irratti kaaftu barreeffamee sitti laatama. Waan ati fi qopheessuu qabdu maal akka namni fadhuu dubbatte malee waan feetu dubbachuu dandeessu jiratti. Gaaffii keessaan suurtaa gaaffii ammatillee yoo qopheeffattillee gaaffii keessaa fadhatti qopheeffatta. Bilisummaa tokko qabachuu dubbachuu bilisummaa tokko yoo dubbatte immoo konsekweensii isaa beekama already waan ibsaan isaa afaan qawweetiin ta'utti yookaan immoo karaan taane kaatee wareegaman taana keessa galchuudhaaf irraan bal'aa waan jiru jecha. Gaaffii illee kana gaafadhaa jedhameetu isinitti mamachuudha lafa jala akkamittiin sin ga'a gaaffii kana moo namoota muraasa qofatu iyyuu gaafata gaafachuumaafillee namoonni ramadaman jiru jechuudha. Maaliif namoonni muraasa gaafatu? Gaaffiin barreeffamee dhaabaatti bira dhaabaan si laatama kana waa'ee paarlaamaa irratti yaadu paarlaamaa irratti waan itti fufna asuma itti seenna itti fe'una jedhame asuma itti seenneerra. Paarlaamaa kana akka heera mootummaatiin jirutti namni bilisummaa sammuu qabaa jedha miseensi paarlaamaa tokko. Paarlaamaan namoota miseensa karaa uummataatiin filatameen konstituushiina ijaarame haa sammuu irratti immoo keewwata 54 beekamtii namni achitti waan waltajjiirratti jiruu fi waan mana isa keessa hojjetuuf bilisummaa sammuu qabaa. Itti gabaabumni isaa heera mootummaa uummata filatee fi sammuu isaatiif jedha. Achitti wanni hojjetamu waan walitti hin deemne jechuudha. Ati jalqaba gisee mana san dhuftu akka amma wantoota amma heera mootummaa irra jiru kana ati seensa akka hin goone filatamaa dhaabaa ta'uu kee doktrinaayiz godhe filatamaa dhaabaati dhaaba bakka buute murtiiwwan dhaabaa guutuutti murtii kee akka ta'ee fi murtii san bilee akka godhu akka murtii san biraaleffachuu hin dandeenye jalqaba kanaan doktrinaayiz godhan jechuudha. Filatamaa erga jette filatamaadha jechuun maqaamti isaayyuu uummata si filate jechuudha. Uummata filataan immoo uummataaf bakka buuteeti. Dhaabni sunis bakka bu'aa uummataati. Kanaaf ati heerarras ka jiru bakka bu'aa uummataati erga jettee waadaa galtee yaada uummata keessa jiruu fi wanta uummata keessa jiru cimina isaa ta'u dadhabina isaa ta'u fooyya'ina isaa ta'u gaarummaa dubbachuudhaaf mirga hin qabdu jechuudha. Qabatamaan achitti amma wanni waan heeraan jiruu miti waan waraqarratti. Qabatamaan achitti immoo bakka bu'aa uummataa osoo hin taane bakka bu'aa dhaaba saniiti. Instituushinummaan sanuu waan dhaabni san hojii siyaasaa isaatti galmaan gahatuuf dalagu hojjeta malee akka instituushiniitti akka paarlaamaa akka qaama mootummaa tokkotti danda'ee instituushinii hojjetuu miti. Waan kana irratti kaasuun barbaachisaadha. Ammoo amma asirratti waamuma bilisummaa miseensa mana mariitirra yoo kaanu namni gaafii dhaabaa jira dhaabota afran achiisaatti jira dhaabota bidoo jira TPLF jira Hiwaati jira baadheen jira jechuudha. Namoota kana ammoo namoonni gaafii gaafatan yoo barbaachisaa ta'e sadarkaa kanatti sadarkaa dhaaba sanitti gaafii qopheessanii nama kana raabsanii namni san achirratti dhaqee dubbise gaafii san. Karaa biraatiin ammoo atilleen gaafii yoo kan qopheessitu ta'e gaafii intarestiin kanaa barbaadan ni beekta atillee waan achitti fudhatamu ni beekta waan san qopheessitee waan san deemtee saamsuu goosittee amma gubbaatti dhiyeessii sammuu dura gaafii keessa dubbistaan. Karaa biraatiin yoo ammoo hojiiwwan achitti hojjetamu karaa dhaabaatiin hedduu seentiraala isaanii disipiliinii dhaabaa cimaan hojjetama jechuudha. Kana yoo guyyaa tokkotti irraa meette guyyaarraa ganamarraa gamaa qabamte jechuudha. Achittis namni akka shanii maaliin tarannafamee jira jechuudha. Tokko shaniin sun achi jira jechuudha. Waan kana achirratti dubbatteef sammuu irratti karaa dhaabaatiin nama sitti ergamaa gamaagamamtaa baay'ee gamaagamama. Kanarratti waan tokkoon kaasuu barbaada. Gaaf tokko gurbaa tokko buqaasiin fiixee nama jedhamu miseensa paarlaamaa Itoophiyaatti ture inni bulchiinsa magaalaa Finfinnee biiroo lafaati irratti alaafiita tureeni. Mucaan kun nama hojii isaatti nama qulqulluu ta'uusaa namni hundi beeku innillee achi istajii sanatti of ibse. Dabalamee immoo isa kana immunitii akka irraa kaa'amuuf paarlaamaa irratti dhufeen. Maal godhe? Tokko abbaan barbaachifneef
boordiidhaatu lafa murteessa Finfinneetti boordii san sobee jechuudha. Boordiidhaaf marrajaa hin taane kanneef waan jiru. Isa san yeroo sanitti iddoo sanirraa kaasuu barbaadame jechuun maanta. Akkuma reefu jalqaba siya kaasetti maqaa musliimaa maal waan jedhamuun isa kana fuudhanii mana hidhatti darbanii iddoo sanirraa kaasanii immediately nama Tigraay irratti fidanii iddoo sanirratti shumanii jechuudha. Oromoo ture inni? Inni Oromoo ture bara Qaasim Fiixee jaama Oromoodha. Paarlaamaa irratti dhiyaatu inni kun amma carraan isaa kenname paarlaamaa irratti. Akka carraa ta'e inni immoo itti hojjetaa an nama qulqulluu kana jee fincaan san ibsee namoota yoo wanni kun ammoo rakkoo kana keessa an kaniin jiraadhu taate mormi kiyya gubbaan akka qalamu jeeti ragaa ofirratti ba'e. Sanbooda miseensi paarlaamaatis ilaalee guyyaa saniif histirii paarlaamaa Itoophiyaa keessa yeroo jalqabaatiif jechuudha. Nama san immunitii irraa akka ka'uuf sagaleen gaafatamu sagalee san kuffisame jechuudha. Sagaleen diddaa borumti isaa immoo akkamii wanni kun kana ta'a namni jiru namni asmallash jaamu gurbaa achitti hiwaat bu'aa hiwaati gorsaa muummee ministeeraa jechuudha. ጠቅላይ ministeeriiti. Itti gaafatamaa horee seeraa tokko isaatu dhiyeessee wanta kana akkamii wanni kun ta'a jedhee haga parsanaalii nama hunda arrabsee maal jedhee borumti isaa murtii silaa akka heeran paarlaamaatti murtiin yeroo tokko murtaa'e irra deebi'ee wanni ta'u murtii isaa guyyaa lammadaa fidnee akka murtiin yeroo akka shaarree murtii yeroo guyyaa dura dursu dabarfame guyyaa lammadatti shaaramee namoonni parsanaalii jechuudha namoonni dirjitii kamuu tokkoon kan dirjitiidhaan qoratamee namu of eeggannoo yookaan ammoo sadarkaa badiisatti of eeggannoo akka itti kennamutti ta'e jechuudha. Qaasim kanaaf amma murtee lammataatiin akka himatamu ta'e jechuudha. Murtii lammataatiin akka himatamu ta'e gurbaan san badii tokko malee waggaa tokko hidhamee waggaa tokko booda immoo manni murteessee dhaabee jechuudha. Maal jedhee bilisa jedhe moo badii qabda jedhe? Bilisa jedhee baasee manni murtee kennuu waggaa tokko hidhamee booda. Ayyee. Akkasii kanarratti wanni hubachuu dandeessu mana san keessatti ati akka nama tokkotti bilis taatee hojii hojjechuu akka hin dandeenyee fi hundi sammuu torchi taatee jechuudha waan sodaadhaa environment sodaa keessa jiraattee yoon akkana jekkamiin ta'a yoon akkana jekkamiin ta'a jettee sammuu ta'e wajjin lolaa jiraachuu akkasitti environment san keessa sochochaa tokko jechuudha. Waa'ee magaalaa Finfinnee ilaalchisee caffeetti baay'ee dubbatameeru hin jiru jechuun dursamee kan caffee irratti mari'ateeru hin qabu waa'ee pilaanii sana ilaalchisee akkasiin jettanitti dursee isaa boodas. Rafoormalii taanee paarlaamaa irratti waan kana qindaa godhee namni gaaffii kana gaafachuun waan yaadamne kan akkamiin bakka seerrii wantoonni gaama wanni siimee of jiru waan sanii fakkaatu waan san irraan akkasii kan hin jirre waan sitti mul'isaati beekta. Mee amma erga kaafne hoggana Oppiidootti deebinu Oppiidoon hin komatama. Tokko erga obbo Mallas du'ee booda aangoollee gaafachuuf jalqabaniiru ka jedhu yaadni ture. Booda kanas hoggaa magaalaa Finfinnee fi naannoo isheetiif kaartaa ba'ee ilaalchisees hoogganni bakka lamatti qoodameera. Erga Alamaayoon du'ees akkas gareen uumameera. Isa durallee gareen adda addaa turanii ka jedhuun dhalata. Sabboonummaan sabummaa Oppiidoo keessa jira har'a akka hoogganaatti eessa jiru hoogganni Oppiidoo? Akka Oppiidoon akka dhaabaatti jira? Oppiidoon akka dhaabaatti waan jiru qabu. Gariif immoo namoonni achitti walitti qabamanii yookaan immoo Oppiidootu membarii yaanachi Oppiidoo hoogganan aantummaa Oromootiif adda bahanii aantummaa Oromootiif walloonii aantummaa Oromootiif garee ijaaran waan jedhan parsanaalee kana nama dhuunfatti hin qabu. Maaliif kana hojii TPLF isaan irratti hojjetu jechuudha. Isaan kana yeroo tokko guruppii tokko ofitti qabee yeroo kaan guruppii kanatti diru yeroo tokko guruppii kanatti qabee yeroo kaan guruppii kanatti diru kanaan inni istiraatejikaalii isaan kana gidduutti amantaan hin jiraanne akka shakkiidhaan akka isaan jiraatan taasisee isaan yerootti wal nyaachuu jechuudha. Histoorikaalii jalqaba isaaniitti yeroo kaafnee immoo Oppiidoon sadarkaa Oppiidoos membarii kanaan jiraame karaa hojii raawwachiiftuu kanatti lagaan wal qoodanii maaliin wal qoodanii wal nyaachuu amaluma Oppiidooti kun aantummaa uummataatiif immoo jaalatamummaa aangoo yookaan immoo qoonqoodhaaf yoo hojamu taate immoo aanguma irratti wal nyaatan yookaan aanguma irratti wal fixan malee aantummaa uummata irratti kaansa waan wal fixaniif natti fakkaata. Silaaniif yooniif aantummaa uummata irratti kan wal nyaatan yoo kan ta'u taate waliigaltee qabaatan jechuudha. Namni kun hundinuu dhugumaan Oromoof aantummaa yoo qabaate namni kaanis dhugumaan Oromoof aantummaa yoo qabaate wanni lagaan addaa isaan babaasu hin jiru jechuudha. Guutuu akka sana jaanii aanguma irratti wal nyaachuu aanguma irratti guruppii uumachuun kan hojii TPLF isaan irratti dalagee isaan waliin fixamuu ta'uusaa. Akka mootummaa Itoophiyaa jedhutti filannoo haqaa dimokiraataa hundumaafuu bilisa ta'etu gaggeeffamaa jedhama.
Muuxannoo keessa isin bara 2010 filatamtanii dabartan yoo ilaaltan akka nama siyaasa beekus caffee keessa tureettis mormitoota biyya keessaas haala isaan irra jiranis taajabdoota amma hayyamaa argataniif argachuu dhabanii ilaalchisees akka walii galaatti filannoo sanatti dhiyeenyaa waan beektaniif maal jettu filannoo amma godhama jedhamee eegamu irratti? Filannoo nama biyya Itoophiyaa keessatti akka namni gaafii mirgaa hin gaafanne uummata ukkaamsee ittiin bulchuu keessaa isa tokkoo fi ijoo ta'uu isaatiin kaasuu barbaadan. Maaliifin kana jechuu barbaade amma formaalii isin filannoodhaan mootummaa filattanii jirtanii kaardii keessaniin abbaa feetan filattanii jirtanii. Kanaaf carraan namni itti waan kana itti gaafatu yookaan ammoo waan kana itti bideemu godhu akka carraan akka hin jiraanne yoo kana qabuudhaaf shoror keessaadha maali waan jiruun akka nama ukkaamsanii buluun meeshaa ijoo fi isa guddaa jechuudha. Filannoo kana mootummaan akkuma isin hin jee aangoo isaa ittiin cimsachuu aangoo isaa ittiin jabeeffatee uummata gaafiiwwan uummataa kana ittiin ukkaamsu kana ta'uu ala waan biraa kan akka hin jiraanne waliin namatti mul'isu mootummaan qophaa'ummaa filannoo kanaaf ni qabaa'e. Filannoo kana injifachuuf maal gochuuf hojiin hojjetaa ture maali jennee yoo tokko kan laafu taate mootummaan TPLF waan raajii namatti ta'u keessaa waggoota 50 istiraatejik pilaanii isaanii yoo kan laafu taate waggoota 50 biyya san bulchuudhaaf qophii qaba ejjennoo akkasiitis qaba jechuudha. Maali awuraa paartii taanee waggaa 50 bulchina. Kanaaf kana taanee bulchuudhaaf ammoo sadarkaa tokkoffaarratti nama isaa wajjin wal mormu paartii mormitoota biyya keessaa karaa nagaatti mormina jaanii deeman kana maal jeeffarrajaa sagantaa siyaasaa jechuun sagantaa ejjennoo paartii sanii yeroo adda addaa adeemsisanii leenjisan uummanni kun uummata biyya kanaa barbaachisuu miti. Uummata ilaalchi isaanii ilaalchi dadhabaa ta'e uummata biyya kanatti misooma biyya kanaa duubatti oofuu hin dandeenye. Kanaafuu uummanni mormitoota jaanii yeroo ammaa kana biyya sana keessa jiru kun afaan Amaaraatiin wal isaan jaanii kaasan innanyii maksama barbaachuu jechuudha. Lafa gubbaanii uummanni kun. Sadarkaa kanatti amma mootummaan filannoon kun gaggeeffamu gaa mootummaa biyya sana bulchuu mootummaa humna qabu mootummaa waraana qabu kan ejjennoon isaa paartiin siyaasaa biyya kana isaa waliin dorgomu ejiilan fala jechuudha. Amma nama kun nama wajjin dorgomee aangoo guddina biyya sanaatti fufsiisaa osoo hin taane uummanni hundinaa diinoo gabaa sadarkaa sanatti uummata farra jimee haala dorgomee amma eega jenna kun diina ta'ee jenna kana dabamsiisuu irratti hojii warra bitaman bal'aa maal akka fakkaatu hundaaluuti. Gara sagaltamii torba irraa wantoota muuxannoo argameen hojiin sammuutu hojjetamee maalii hajjannee yoo ilaalu taate tokkoffaa seera baasu jechuudha. Seera paartii mormitootaa fi namoota isaan deeggaranii fi namoota mormii kanaan karaan mootummaa irratti mormii dhageessan karaa kanaan mootummaa irratti aangoo mootummaa ishee godhuuf qabsa'an karaa laamsheessan keessaa tokkoffaa seera filannoo baasu. Seera sana baasanii hojii saksasii hojii irratti hojjetu. San bira dabranii koduuf kondaktii baasan jechuudha. Koduuf kondaktii kan mormitoota qofaaf hojjetu kan mootummaa ittiin hojjetu jechuudha. Kan mootummaa ittiin hin himatamne kan mormitoonni qofa ittiin himatamu dirqiin mormitoota fudhachiisanii jirru hojjetan jechuudha. Hojii isaan kan dadhabsiisu jechuudha. Inni biraa sadarkaa paartiitti aangoota paartii haa ta'u, miseensota paartii haa ta'u, kaadhimamtoota paartii haa ta'u kanarratti hojjechuu. Kanaas paartiilee hedduutti hojjetanii akka isaan itti wal dhaban, akka isaan wal hin jaanne kana goosanii jiru. Karaa biraatiin paartiileen yeroo fi kaadhimamtoota dhiyeeffatan kaadhimamtoonni paartii kun miseensa dhaaba kana akka ta'an hojii bal'aa hojjetamee jira. Karaa biraatiin boordii filannoo ijaara. Boordii filannoo biyya sana keessatti boordii filannoo qaama isa mootummaatiif itti machoomee mootummaa deemu sadarkaa gadiitti olaanaa taate aanaa zoonii boordiilee filannoo miseensonni namoonni boordii filannoo hoggonan nama gitanii fi filannoon uumee deebi'ee wanti godhu jechuudha. Kaaddee ta'ee hojii kaadhimummaa hojjetu. Yeroo filannoon hojii kaadhimummaa ta'e hojii filannoo hojjetu jechuudha. Gaafatamaa boordii filannoo sadarkaa aanaa kan jenne. Isaan mootummoota bakka bu'ee boordii filannoo sadarkaa kan jiru ilaaluu dandeenya jechuudha. Inni biraa wantoota uummata kana akka rannafanii wanni olaa isa bulaa akka shanii maal kan rannafame sadarkaa baadiyyaatti wanni rannafamee jira jechuudha. Inni biraa taazabdoota ilaallamaa taazabdoota. Taazabdoota yoo ilaallu taate taazabdoota kan amma federeeshina jaanii irraa miseensa faatu tureeni federeeshina dargaggoo jaanii federeeshina dargaggoo namoonni federeeshina dargaggoo hogganan federeeshina dargaggoo namni hogganan miseensa paartii sanii. Gariif immoo foormaalii jarri kun miseensa paartii sanii siivil soosaayitii jaameetiin mootummaan labsamame. Amma kana ta'uu isaa wanti sitti agarsiisu itti gaafatamaan miseensa paartii miseensa federeeshinii dargaggoo itti aanaa liigii dargaggoo naannoo Oromiyaati. Itti aanaa liigii dargaggoo naannoo Oromiyaa jechuun liigii dargaggoo jechuun ammoo
dhaaba siyaasaa yaadi uummatee ittiin hojjetu qaama kimpi yaade keessaa isa tokko jechuudha tokko. Namootuma kana asii achi booda wal jijjiiranii federeeshinii guutuutti miseensa yaadamtuu isaatti gochuu dandeessa. Karaa biraa immoo siivil soosaayitii jedhama. Siivil soosaayitii caaseffamni siivil soosaayitii guutuutti caaseffame. Wantoota kana gaama sadarkaa uummatattis sadarkaa paartii mormituuttis sadarkaa dhaadhimamtoota paartii irratti illee namoota kana miseensuma isaanii akka achi keessa galanii isaan deemsanii kanaaf hojjetan hojiin akkanaa hojiin kana wal fakkaatu bara 2002 haa ta'u 97 booda hojiin kun hojii karaa bifa adda ta'een hojjetamaa ture jechuudha. Taargeetiin isaa uummata isaa hojii duruu uumuu kana dhabamsiisee awuraa paartiitii waggaa 50 wanta kana jiraachuudha. Namni biyya sanitti yaada gaarii namni biyya sanitti yaada bareedaa qabu namni biyya misoomsuu danda'u namni biyya guddisuu danda'u qofaan isaa mootummaa akka ta'ee fi namoonni kaan hundinuu daboo ilaalcha hin taane akka qabanii fi dhabamuu qaban qophaa'ummaa mootummaa sadarkaa kanatti jira. Kana godhu ammoo hojiiwwan akka lama sadii ammas tarreessa kana hojjechaa ture jechuudha mootummaan. Amma yoo filannoo birana kanatti kan dhufu taate immoo filannoon biraa kana filannoo hojii kana keessatti dhufe jechuudha. Hojiiwwan hojjetaman kun hundinuu kanaaf dhufe filannoo fuulduraatti illee hojii kanaatiin dhufa jechuudha. Biyya kana keessatti amma filannoo kanaa jijjiirama dhufaa filannoo kun filannoo kana keessa filannoo maal jedhame akkas gochuun akkuma akkasitti yaadu dhufuuwwamsuudha. Kan ammas namni ana qofti kan hin joosoo hin taane jechuudha. Sadarkaa addunyaatti addunyaallee waggaa baranaa kana akkasitti beekte hangaan odeeffannoo qabutti taazzabiyoonni biyya fakkeenyaaf amma Yurooppaa Yuuniyeeniidha warri Ameerikaa maal jedhamu hundinuu waan kanarra akka hin qabanii jechuudha waan kana sirrii kan taane filannoo beekamudha. Isaanii erguu dhiisanii warri Afrikaa Yuuniyeenii qoftiin akka taazzabiyoota Itoophiyaaf kannan kana miidiyaa adda addaatiin waan adda addaa dhageenye jira. Irraa hundi sadarkaa addunyaattu filannoo Itoophiyaa maal akka ta'e addunyaan beektee jirti jechuudha. Kanaafuu ammoo kan waggaa baranaa kana immoo bifa adda ta'een immoo hojiilee paartiilee siyaasaa irratti hojjetamu kun bifa adda ta'een jabaateetti itti dhufee jira jechuudha ammaan tana yoo karantii ishuu yookaan laalu taate paartiilee siyaasaa aangoota isaanii wal dubbisuu isaan adda baasuu isaan maal godhuu boordii filannoo hojii murtii siyaasaa paartiilee siyaasaa irratti kan jechuudha. Ergama TPLF irraa fudhatee hojii kana paartii uummata kana irratti murtii akkasii dabarsuun ammaan irratti cimaatti dhufee jira jechuudha. Mootummaan akka jedhutti hoogganaan boordii filannoo fi boordiimti filannoo mataan isaayyuu akka jaarmiyaatti bilisadha. Dhaaba eenyuufiyyuu hin baabsu yookaan immoo miseensa dhaaba kamiyyuu miti jedhu. Isin immoo miti jettani. Amma namoonni dhaaba sana hooggananii dhuguma isa federaalaa sana jechuu kooti. Gartummaa qabu jettanii yaaddu? Haasa'in jira amma dimokiraatii instituushinii waan akka paarlaamaa waan akka ministeerota maal kan gargaarsa nyaata jechuun gartummaa qabaatti jira. Gariif immoo ijaarsi isaanii uumamni isaanii eenyuun uumama eenyuun waan kana godha istiraakchar foormaalitti isaanii yoo fudhataate walitti qabaa boordii filannoo eenyutu propos godha. Piraayim ministeerri propos godhaan foormaalii yoo laatu jechuudha. Namni ati achitti shuumte dhufee ajaja kee fuudhe jechuudha. Kana laalu qabda ammoo wanni kun fakkeessuudhaaf sadarkaa federaalaatti waan kana kan akka miidiyaatti maal kan ijaane gariif immoo boordii filannoo bilisanii bilisa ta'ee waan parsanaalii takeetti nama nama kana. Tole. Mee gabaabsine mootummaa kana karaa nagaa aangoo gadhiisattanii yaaddu yookaan jijjiirama impaayera Itoophiyaa keessatti karaa nagaa fiduun danda'ama karaa nagaa galanii qabsaanuun danda'ama jettanii yaaddu? Deebii gaaffii kana obbo Aliyyiin torbeedha kutaa xumuraa keessatti itti kennu. Nu eeggadhaa. Amma sirba kana sana feereera. Silu
amma kutaa isa xumuraarra geenyeerra. Qophii addaa. Qophiin kun kan inni xiyyeeffatu Oromoonni biyya Noorwee magaalaa Tiroondeemii fi naannoo ishee jiraatan hiriira bahanii mootummaa Itoophiyaa isaan balaaleffatan. Addatti immoo mootummaan Noorwee mootummaa impaara Itoophiyaa kan Oromoo hidhuu ajjeesuu lafarraa saamuu fi kan barattoota Oromoo barumsarraa ugguraa jiru akka inni hin gargaaramne jechuudhaan kan isaan gaafatanidha. Xiyyeeffannee qabannee dhiyaanneerra. Ammas nu waliin tura namoota achirratti dubbisneeru jiru. Kan inni jiraatu biyya Noorwee keessa magaalaa Tiroondaahim jedhamudha. Ani Toofiq Abdullaa jedhama. Magaalaa Tiroondaahim irraa dubbisuu jirta. Fayyaa ta'a. Oromoonni magaalaa Tiroondaahimii fi naannoo ishee jiraatan gaafa guraandhala 14 hiriira baataniitu. Maaliif hiriira baatanii? Mee gammachuu sirraan ka'a. Waan kan itti xiyyeeffannee baane Amnesty Internationaliin gaafa kololeessa 28 sanni baasetti deeggaruudhaanii irratti dabalatas immoo amma yeroo si'anaatti mootummaan wayyaanee uummata Oromoo irratti rakkoo guddaa argisiisaa jiru kana mormii argisiisuu fi irratti dabalatallee dannoo sobaa adeemsaa akka jiru mormii fi dhaaddannoo ageessisaa oolle kan itti mormii hedduutti dabarsineerra jenna baay'ee gammannee jira. Maal godhaa jira mootummaan Itoophiyaa Oromoo irratti miidhaa geessisaa jira jettanii? Mee maal inni godhaa jiru? Maal godhe Oromoodhaan? Mootummaa Itoophiyaa uummata Oromoo irraan ga'uu jiru tokkoffaa barattoota ajjeesuu jira. Qonnaan bultoota lafa jaraa irraa fudhachuu jira. Lafa jaraa irraa buqqisuu jira. Maatii jaraa waliin alatti darbachuu jira. Kun rakkina guddaadha. Uummatni Oromoo illee qofa isaatiin illee haga fedhetti dubbachuu illee hin dandeenye. Rakkina gurguddaa jira. Rakkinni Oromoo irra ga'aa jiru. Kanaan duras ga'ee jira. Ammaa kanallee itti ga'uu jira. Kanuma kana jira jechuudha. Keessattuu waa'ee maaster pilaanii irratti barattoota yuunivarsiitii dargaggoota Oromoodhaaf waan guddaa hojjechuu danda'an jala ajjeesuu kuni rakkina guddaadha jennee ilaalla. Warri hiriira kana qopheessitan eenyu isin gammachuu? Warri hiriira kana qopheessine ana kiyyaa kan jedhamanu Toofiqee walii wajjin warri inni jiru kunillee wajjinumaan qindeessineedha kan dalagne. Oromootuma qofa kana malees immoo namootni yogguu hiriira nagaa gochaa ture warri nooshkiin illee warri Noorweejiyaanii biyya kanaallee kan bira dhaabbatan jiru. Hiriira nagaa kana ergoo dhageessisuu illee nu gargaaran jiru. Namoonni biraas kan biyya Afrikaa irraa dhufanii nu gargaaran isin bira nu waliin dhaabbatanii isin jiru. Eenyutti dhiyeeffattanii gaaffii keessan maal jedha gaaffichi? Gaaffiin keenya mootummaa Noorwee mootummaa Itoophiyaatiif gochaa jiru gargaarsa akka irraa dhaabu. Uummatni Noorwees immoo mootummaa wayyaanee rakkina akka nurraan ga'aa jiru. Wanti nuyi baqannee biyya jaraa dhufneefis rakkinuma nurra jiruun malee ituu rakkinni hin jiraatiin biyya keenya irraa baanee akka isin dhufne akka biyya jaraa kana dhufne akka nu hubatu. Kana iyyanne bakka nuyi itti iyyanne illee bakka uummanni baay'een irratti argamudha. Kana dabarsinee jirra. Akka carraa ta'e immoo Prime Ministeriin biyya kanaallee walgahii wayitiif dhuftee turte magaalaa kana. Muummicha ministeeraa Noorwee jechuudha. Muummicha ministeeraa Noorwee fi haajaa alaa Noorwee magaalaa kana walgahiidhaaf dhufanii turanii walgahii biraatii fi akka carraa ta'e argannee nullee achitti rakkina keenya itti ibsine Oromoo maal akka ta'e itti ibsine hiriira nagaallee akka goone kana irratti barsiisne rakkina keenya itti mul'isne jechuudha. Eenyutti himtan jechuun qaamumaan muummicha ministeeraa Noorwee fi
ministeera dantaa alaa Noorweetti dhiyeeffatan jechuudha hiriira keessan hoggaa baatan qaamaan isin dubbisan isaan. Qaamaan deemnee nama hoyiree kan paartii guddaa keessa kan dalagu isaallee affeereen turre walgahii keenya irratti hiriira nagaa keenya irratti isa affeereen innillee dhufee haasaa nu godhee achi boodallee nu fuudhee deemee warra taas ministeerii bulchituu biyya kanaallee wal nu argisiisee itti himee isheettillee hojiin haasofneeti itti himnee rakkoo keenya alaabaan kun maali jennaan alaabaa Oromooti jennee itti himnee isheellee rakkoo jirullee itti himnee hojiinillee footoo kaanee footoo sanallee karaa fuulduraa irratti hin baasna jennee jirra hedduu milkoofne. Maal isinii deebisan amma qondaalonni Noorweey kun warra gurguddoodha warra ministeera dantaa alaa muummicha ministeeraa bulchituu magaalaa Tiroondeem kun irratti argamanii dubbistaniitu taanaan maal isiniin jedhani? Egaa yeroo sana yeroo nuun dubbisnullee amma yeroo sana nuuni akkasumaan sagantaa malee deemnee isaan walgahii guddaa gaggeessaa jiru. Garuu nuuni carraa kana fayyadamuu qabna jennee madeemnee akkasumaan itti deemne garuu haasaa guddaallee hin goone garuu nuun rakkoo keenya itti himnee waraqaallee ummati Oromoo akka rakkoo guddaarra jiru waraqaa fudhannee deemnee waraqaa sanallee itti laanne lamaanuu haasofnee akkanaan. Isin dhaabatanii isin dhaggeeffataniiru jechuudha. Dhaabbatanii dhaggeeffatanii nu waliin suuraa ka'anii waraqaa rakkina Oromoo ibsullee kan barreeffamee jiru itti kennine akkasitti waliin turre akkanatti addaan baane jechuudha. Otoo haaraa qopheessinee kana caalaa qopheessina jettanii kan itti gaabbitan qabdu hiriira darbe qopheessitan irratti? Dhugaa taanaan uummanni Oromoo bakka inni qopheessine kanatti uummata baay'eedha. Uummatni Oromoo tuu hiriira nagaa kanarratti caalaa ba'ee tokko taanee waliin dhaabbanne kana caalaa uummanni biyya kanaa nu dhaggeeffachuu danda'a waan jedhu tokko abdii tokko of keessaa qabna. Kana gara fuulduraatti uummata hunda kakaasnee uummata Oromoo hunda kakaasnee uummata biraallee kan waliin dhaabbachuu barbaadan illee kakaasuudhaa fi abdii guddaa qabna gara fuulduraatti. Kanuma malee karaa biraatiin ergaa keenya akka qajeelaatti dabarfanneera waan jedhu gammachuu guddaa irraa qabu. For human rights abuser. Respect human rights in Oromia. Human rights in Oromia. Free all Oromo political prisoners. Political prisoners. Justice for massacre. Oromo students. Stop land grabbing in Oromia. Stop genocide in Oromia. Oromo demand freedom and democracy. Oromo demand freedom and democracy. Ayyee gammachuu fi Toofiq dargaggoota Oromoo kaaba Noorweey naannoo magaalaa Tiroondeem jiraattan gaafa guraandhala 14 hiriira baatanii dhimma Oromoo mootummaa Noorweetti dhageessifattaniif ilaalchisee marii taasifne kanumaan xumurreerraa qophii addaas kanumaan fidna fayyaa ta'aa galatoma. Ayyee atillee galatoomii.
Egaa dhaggeeffattoota keenya akka waliigalaatti qophii keenya irraa kanumaan xumureerra waan nu caqastaniif horaa bulaa torbee dhimmoota adda addaa qindeeffannee isinitti deebina haala gaarii keessa nuu turaa jechuudhaan sirba kana isin affeereera. Marilan sagale ko